kiyyaa gootiin kan wal barree mana barnootaatti. Mana barnootaa barannu keessatti kiyyaan miidhagina addaa qabdi. Anis immoo hagas mara miidhagina qabaachuu dhabus namoonni hedduun amalaa fi maatii baay'ee jaallatamaa fi maatii abbaa qabeenyaa ta'uu kootiin hedduu na jaallatu. Kanaan immoo baay'eedha kanan gammadu. Kiyyaan maatii hiyyeessa keessaa dhalatte. Hedduu miidhagina qabduun garuu maatii hiyyeessa keessatti waan guddatte hin fakkaattu. Hundatu dheebotaan barsiisonni illee osoo hin hafin gaafii jaalalaatiin halkaniif guyyaa ibiddarra qabuun. Isiin garuu kanaaf carraa osoo hin kennin barnoota isii qofaatti fuulleffachuun isii immoo keessoo koo akka galtu taasiseera. Yeroo garagaraa sababa garagaraa uumee itti siqadhee yeroo jalqabaatiif onnee kiyyaa kootii booji'ee ofitti dhiyeeffadheeraan. Isiinis hedduu na jaallatti. Jaalala isii kanaan immoo namoonni hedduun yennaa wal biratti nu ilaalan, yennaa waliin deemnu, yennaa waliin nyaannu baay'ee naafu. Osuma akkasiin jiraataa jirru kutaa 10 geenye. Kutaa 10 keessatti waliin qo'anna. Yaada wal qoonna. Hojii manaa yoo jiraate waan ulfaatu wal kaafanna. Barsiisonni illee anaaf ishee baay'ee dinqisiifachuu jalqaban. Bu'aan nuti fidaa dhufnes hedduu namatti tola. Osuma akkas jedhanuu oduu bunaa irratti gaa maatiin keenyas dhaga'uun jalqabame. Kiyyaan koo baay'ee akka miidhagdu maatiin kiyya beekan illee maatii hiyyeessaa fi baay'ee maatii sadarkaa gadaanaa irra jiraniin jiraachuu isheetiin baay'ee na'ani. Akkan isheettiin dhufne baay'ee na dhiiban. Kanaa booda ishee yookaan nurraa tokko filadhu yeroo isaan jedhanu qalbiin koo weeraramuu jalqabe. Kiyyaa koo garuu kana hin beektu. Yeroo hunda gammachuu fuula koorraa agartuun jireenyi ishii waan jijjiirame fakkaata. Kana immoo kiyyaan koo hedduu na gaddisiifti. Maatiin kiyyees immoo asiin qormaata guddaatti na galchan. Kiyyaan koo gonkumaa hiyyummaa isiitiin jaalala koo dhabuu hin qabdu. Hiyyummaan dhalootaa miti ni darba. Maatiin kiyya garuu kana hin hubanne. Osuma akkasiin jiraataa jirru maatiin kiyya halkaniif guyyaa osoo na waadanuu kiyyaa garuu an dhiisuu hin dandeenye. Bultii keessaa abbaan koo oduu kana baay'inaan yeroo dhaga'uu jalqabu manaa na baase. Anis mana xiqqoo tokko kireeffadhee kiyyaa kootii wajjin jiraachuun jalqabe. Harmee kiyyaas gargaara. Kiyyaadhaa waliinis hojii garagaraa hojjetaa jaalala keenya itti fufne. Maatiin kiyya naan bilbilan hundinuu natti mufataniiru. Kiyyaa qofa addunyaa kana irratti kanan qabu. Kiyyaa kootiin wal bira teenyee jireenya guutuu akka waliin jiraannu. Maqaa ijoollee keenyaa eenyuun akka godhachuu qabnus walitti himna. Addunyaan kun waa biraa nutti fakkaatte. Barnoota keenyas itti fufna. Ni qo'anna, ni gammanna. Kiyyaan koos guutummaan guutuutti narra caala na jaallatti. Haadhaaf abbaa kiyya, abbaaf haadha kiyya waliin jenna. Otoo akkas jennu guyyaa tokko waadaa walii galle. Kitaaba qulqulluu yookaan quraana qabne yoon si gane dhalli koo dhalanaa hin ta'in, qaamni koo fayyaa hin ta'in, jireenya naa haa dhabsiisu. Nama biraa waliin yoo wal jiraanne jireenya naaf hin ta'in jennee quraana qabne waliif waadaa seenaa seenne. Waadaa kudhaamaa kanaan kiyyaanis osuma eeggattuu jireenya keenya itti fufne. Osoo akkasiin jiraataa jirru kiyyaan koo firri ishii tokko gara Finfinneetti yaameen. Firri ishii gara Finfinneetti waamee kottuu achitti harmeen keessi barsiisuu danda'a hin jirtu. Gara kana kottuu jennaan kiyyaan hedduu osoo hin mormin gara sana deemuuf kutatte. Anaanis xiqqoo mari'attee garuu dhiisuudhaa hin dandeenye. Uumaa rakkoo hin qabu barnoota keenya xumurree wal agarraa. Jireenya keenyas walii bilbila jiree keessatti walumaa wajjin jiraannaa jettee gara Finfinneetti imalte. Anis qoba galeessan ta'e maatiin kiyya fuula narraa garagalfataniiru. Kiyyaan koos na dhiiftee gara Finfinnee deemte. Jireenyi natti golgolaa'uu jalqabe. Garuu too abdii hin kutin jireenya koo itti fuufe. Barnoota koos osuman baradhu. Osoon hiriyaatoo haaraa babaafadhe jireenya kiyyaa koo bakka buufadhe yaadaa jiru. Kiyyaadhaa wajjiniin halkaniif guyyaa waliif bilbilla. Isiinis bilbiltee akka hin jiru hubatti. Kiyyaan koo dubbii keenya irratti jaalala jalqabaa anaa waliin kan isin jalqabde dhiira tokko illee hin beektu. Kanaan immoo baay'ee isin jaalladhaan
isii dhabuu hin danda'u. Garuu Finfinnee deemuusiitiin jireenyi baay'ee natti ulfaate. Qophaa jiraachuu hin dandeenye. So akkasiin barachaa jirru kutaa 10 xumurree kutaa 11 bilbilaan su'aasuuf nu itti fufne. So jaalala bilbilaan osoo dabarsinu darbee waggaa keessa jee keessa guyyaa guyyaan wal agarru. Kutaa 11 xumurree kutaa 12ffaa seenne. Kutaa 12 raawwatamee qabxiin gaariidhaan gara yuunivarsiitii seenne. Suma bilbilaan qaamaan darbee osoo wal agarru yuunivarsiitii xumurree addunyaa hojiitti bobbaane. Sana boodaan ganda baadiyyaa tokko carraa hojiitiin na fuudhe. Kiyyaan koo achuma Finfinneetti hojii argatte. Osoo akkasiin jedhaa jirru jaalala keenya gara waggaa 8 waliin dabarsine. Jaalalli koo ammas baay'een jaalladhaan kiyyaa koo. Osoo akkasiin jiraataa jirru guyyaa tokko bilbilee kiyyaa kooti ka'uudhaa dide. Sagaleen bilbile ni dide. Diidama dhaqqabe hin ka'u. Yeroo 50ffaan bilbile kun bilbilli siin deebi'u. Garaa jaalalaa waan of keessaa qabuuf bira hin jirtu yookaan immoo hojiirra jirti jedheetan yaada kana keessa seene. Isheenis bilbila sana naa hin deebisne. Guyyaan bobbulan ammas garaan koo naa taa'u didee nan bilbileef. Halkan keessaa sa'aatii 6 heekkuun bilbileessi sagalee dhiiraatiin hello naan jedhe. Chi bilbileessi namni dhiirri kaasnaan deebiseenis hello kiyyaa koo yeroon jedhuuni namni sun kiyyaa koo lammaffaan jedhin. Kiyyaan dhirsa kan biraa horatteetti. Ana abbaa manaa kiyyaati. Yeroo naan jedhu amanuudhaa hin dandeenye. Kiyyaan koo kan akkasiin hin goone guntummaan guututti nan beeka. Sanaa booda shakkeetan hirribni na dide. Halkan kun garuu naa bari'uudhaa hin dandeenye. Sagaleen gaggaragala. Iddoon jijjiirradha. Hirribni naa dhafuudhaa hin dandeenye. Ganama keessa sa'aatiin 12 yogguu ka'u kallattiidhaan ammas bilbila kiyyaa kootti hin dawwale. Sanaa booda bilbila kiyyaan koo bilbila kaasuu hin dandeenye. Bilbila kan biraatiin naa bilbilame. Kan bilbila naa bilbile amma sagalee dhiiraati. Hello. Namticho bilbilin siin hin jennee kiyyaatti kanaa booda bilbiltee hin rakkisin. Yeroo naan jedhu amanuu hin dandeenyeen. Kiyyaan koo kana hin gootu mee sagalee ishee naa dhageessisi ishee dhumatti kenni jedheetan sagalee ciccitaadhaan gaafadheen. Innis ture kiyyaa kootti bilbila kenne. Hello kiyyaa koo. Hello kiyyaa yeroon jedhuuni kiyyaanis hello. Lammaffaa bilbila kanarratti bilbiltee nan jeeqin. An abbaa manaa kan bira argadheera. Kanaa booda bilbila kiyyarrattis bilbila kanarrattis bilbiltee boqonnaa yookaan jireenya nan dhagootin. Yeroo naan jettu laftee kun naan gaggaragale. Addunyaan kun bakka hin jiruun wallaale. Sanaa booda bilbila kiyya bakka hin kaa'ee qabeetan siree kiyyarraa kufe. Miidhame baay'ee miidhame. Miilli kiyya cabee mataan kiyyas dhiige. Sa'aatii tokkoof osoo hin beekin hospitaala keessatti of arge. Sanaa booda mataan kiyya haaluma muraasaan erga saamsame yookaan ashagameen booda miilli kiyya garuu miidhama guddaan irra akka dhaqaqqabe natti himame. Sanaa booda siree koorratti kufeetan waggoota 2 siree koorra ciiseen boo'e. Kiyyaa koon jedha halkaniif guyyaa hirribni nan qabu. Kiyyaa fuuldura kiyya deemti. Waan qabee waan gadhiisuun wallaala. Halkan hirribarraa keetan boo'a. Nama hundattan iyyadha. Garuu wanti na dhaga'u hin jiru. Tuma akkasiin ta'aa jirru waggaa 2 booda algaasa yookaan siree koorraa firoonni kiyyallee nagatanii gargaarsa nama biraatiin sireerraa kee miilli kiyyas fooyyee. Hojii xiqqoo tokko argadheetan osuman hojjetaa jiru huccuu kiyyas jijjiirrachuu jalqabe. Mataa kiyyas muradhee bifa gosa duraatti jalqabee deebi'uun jalqabe. Sanaan booda guyyaa tokko meeshaa iddoo hojii kootii fiduu osoo deemaa jiru namni wayii daandii cina taa'ee kadhata. Sanaa booda yeroon deemee bira darbuudhaa kee ilaalu fuulli haaraan af hin taane. Amanuudhaa hin dandeenye. Itti siqee ilaale. Ammas wanti mudataa jiru waan ajaa'ibaati. Itti siqee yeroon ilaalu kiyyaa kootu daandii cina teessee dubbatti kadhataa jirti waggaa 2 booda. Addunyaan kun ammas yeroo lammaffaa naan gaggaragale. Waan an qabuun wallaale. Jireenya na jibbisiise. Kiyyaan koo wanti humdee harkaa badee abbaa manaan siinni duraa dhiisanii akka deemee fi ilmoo 2 argattee akka duraa du'e. Maatiin ishee harmeen ishees duraa darbitee jireenya qoba galtee daandii irratti akka kuftee dhagee. Sanaan booda baay'een gadde. Waadaa nuti seenne sun
akka waaqa biratti bakka guddaa qabu naa hubatame. Sanaa booda gaddeetan yeroon itti deemuudhaa jedhu gochisiisuun hedduu na dhukkube. Dhiisee deemuudhaaf garaa jaalalaati. Waan an godhu dhabeetan egaa gufuun tokko yeroo lama nama dhoofnaan gowwaan abbaa sana malee gufuu sanaa miti jedhama mitiire. Anis dhiiseetan gara hojii kootti achi imale. Kiyyaan koo keessoo koo jirti yeroo hunda. Garuu gochisi immoo seenaan hin dagatu. Isin habaraaru hordoftoota keenya hordoftoota aaNNaN tube egaa seenaa amma dhageessan waa hedduu akka hubattanii abdii guddaan qaba. Jireenya keessatti wantoonni hedduun nama ni mudata. Mee isin immoo yaada keessan mee qooda. Jaalallee kuni kiyyaa dhiisee deemuu qaba moo itti deebi'ee kiyyaa rakkoo gaafachuu qaba? Yoo irra deebi'ee gaafate yoo kiyyaan gochisi kanarraa ni baratti borimmoo yoo kanatti deebite yoo isinis komentii jalatti yaada keessan kennaa. aaNNaN TV immoo subscribe share gochuudhaan yeroo hunda seenaa mimmiidhaguu akkasii isin bira ni dhaqqabsiifna. aaNNaN TV'n keessanii maamilataa subscribe like share taasisuun maamila keenyataa guddaa galatoomaa.